jira bitamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi haa ititu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa buufnu oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde namaa nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraana nagaa jechuun utubaa biyyaati yoo nageenni hin jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma san hin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma san hin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee faayidaa biyyoolessaa Itoophiyaa kabachiisuudhaa fi ajandaan kabajaa fi dhimma dhalootaa ta'uu hooggantoonni paartilee siyaasaa garaagaraa ibsan. Mootummaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa waliin dhimmoota waloo biyyaa fi gaanfa Afrikaa irratti mari'atee jira. Gosaa Birmajjii. Maricha irratti sadarkaa ministeera muummee ittaanaatti qindeessaan giddugala sirna ijaarsa dimokiraasii fi pirezidaantii ittaanaan paartii badhaadhinaa Adam Farahaa haala siyaasa naannoo gaanfa Afrikaa irratti ibsa kennaniiru. Haaluma kanaan ololli biyyoonni ciccimoon naannawichaa laga Abbayyaa fi galaana Diimaa irratti oofan dhimma ijoo siyaasa gaanfa Afrikaa akka ta'e hubachiisaniiru. Siyaasa gaanfa Afrikaa tasgabbii hin qabne kana keessatti Itoophiyaan faayidaa biyyaalessaa ishee akka eegsiiftuuf paartileen siyaasaa ga'ee isaanii baachuu akka qaban hubachiisan. Itoophiyaan biyyoota ollaa ishee waliin dhimmoota garaagaraatiin walitti hidhamiinsa kan qabdu ta'uu yaadachiisuun Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafachuun gaaffii bu'uuraa fi fedhii waan ta'eef kun ammoo deeggarsa naannawaa waliin kan wal sime ta'uu hubatamuu qaba jedhaniiru. Gaaffii ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa kana hawaasni addunyaa karaa sirriin hubachuu kan ifoomsan obbo Adam qaamolee faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa miidhan waloon qolachuu fi dhimmoota naannawaa irratti ammoo waliigaltee uumuun barbaachisaadha jedhan. Kanaaf paartileen siyaasaa birmadummaa fi faayidaa Itoophiyaa kabachiisuuf itti gaafatamummaan hojjechuu akka qaban akeekaniiru. Hooggantoonni paartilee siyaasaa garaagaraa maricha irratti hirmaatan faayidaa biyyaalessaa kabachiisuun ajandaa hunda isaanii ta'uu beeksisan. Paartii badhaadhinaatti hoogganaan damee aadaa dimokiraasii fi pirezidaantii ittaanan mana maree waloo paartilee siyaasaa Mallas Alamuu paartileen siyaasaa dhimmoota haala yeroo biyyaalessaa fi naannawaa irratti waliigaltee irra ga'uu hubachiisan. Itoophiyaan fedhii biyyaalessa ishee milkeessuuf paartilee siyaasaa waliin kan hojjettu ta'uu dubbataniiru. አዲስ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር እየተሰራ ነው ያለው aadaa siyaasaa haaraa uumuuf hojjetamaa jira. Gama kanaan akka fakkeenyaatti dhimma biyyaa irratti manni maree waloo ajandaa siyaasaa fi kaayyoo waloo qaba. Garuu ammoo dhimma faayidaa biyyaalessaa dhimma biyyaa fi uummata ilaallatan irratti waliin dhaabbata. ህዝቡን በሚመለከት ጉዳይ ላይ አብሮ ይቆማል። Walitti qabaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa obbo Dastaa Dinqaa marichaan dhimmoota haala yeroo siyaasa naannawichaa irratti hooggantoota paartilee siyaasaa garaagaraa waliin waliigaltee irra ga'uu
ibsaniiru. ኢትዮጵያ እንዴት የባህር በር ማግኘት Itoophiyaan naannoo gaanfa Afriikaatti akka cimtuuf humna waan qabduuf lammiileen hundii fi dhaloonni hubannoo akka qabaatan taasisuu barbaachisa. እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል። Ajandaawwan siyaasaa yeroo ammaa gaanfa Afrikaatti mul'atan xiyyeeffannoo kan barbaadu tokkummaa biyya keessaa cimsuu fi nageenya tasgabbeessuun faayidaa biyyaalessaa eegsuuf paartileen siyaasaa kutannoo qabaachuu eeraniiru. Pirezidaantiin paartii Addis Tiwuldi obbo Salamoon Taaffasaa fi pirezidaantiin paartii Sirni Gadaa Bilisummaa Oromootiif Abbaa Bokkuu Roobalee Taaddasaa gaaffiin hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa karaa nagaa fi dippiloomaasiitiin akka milkaa'uuf mootummaa waliin kan hojjetan ta'uu beeksisan. በጦርነት ሳይሆን Waraanaan osoo hin taane adeemsa dippiloomaasii eegalameen karaa yaada sirriitiin hojii mootummaan eegale nutis mootummaa cinaa ta'uudhaan ni deeggarra. ሐሳቡን ሙሉ በሙሉ እንደግፋለን። ባህር በር የማግኘት የህልውና ጉዳይ Hulaa galaanaa argachuun dhimma murteessaadha. Qabsoon nuti waggoota dheeraadhaaf taasisaa turre gara qabatamaatti jijjiira. Kun gaaffii uummataati ni deeggarra. ይህንን በመደገፍ የህዝቡ ጥያቄ ነው። Paartii Gamtaa Dimookiraasii Itoophiyaatti hoogganaan damee siyaasaa obbo Saamu'eel Biraanuu fi hoogganaan paartii Federaalistii Sumaalee obbo Yuusuf Seraadam garaagarummaa siyaasaa osoo isaan hin daangessin qaamolee faallaa faayidaa Itoophiyaa dhaabbatan qolachuuf tokkummaan kan hojjetan ta'uu himan. የሁላችንም ስራ ነው። እንደ ፓርቲም ህዝብም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ይህን እጅ ለእጅ ተያይዘን ባለመለያየት Kuni hojii hunda keenyaati. Akka lammiilee Itoophiyaa kamittuu harka wal qabannee waan hojjechuu qabnudha. የምንሰራው ጉዳይ ነው። በአንድነት አንድ ላይ ቆመን በዚህ በመነጋገር በዲፕሎማሲ ማግኘት አለብን። ያምናለሁ እኔ ያው ኢትዮጵያ የበር ማጣት የለባትም። Waldubbisuudhaan gama dippiloomaasiitiin argachuu qabna jedheetan amana. Itoophiyaan hulaa galaanaa dhabuu hin qabdu. Dhimma yerooti malee argachuun ishees hin oolu. whatever የፈለገውን የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ማግኘቱ አይቀርም። Hooggantoonni paartilee siyaasaa garaagaraa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa kabachiisuu fi naannawichatti gahee Itoophiyaa guddisuun ajandaa dhalootaa waan ta'eef dirqama lammummaa isaanii kan ba'an ta'uu akeekaniiru. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa yakka bishaan irratti raawwataman ittisuudhaa fi humna poolisii yookaan koostaal gaardii jedhamu hundeessuu isaa Komishineriin Jeneraalaa Ajajaa Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Damballaash Gabree Mikaa'el himanii jiru. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa humna poolisii ga'umsaa fi ogummaa gonfatee gootummaa Itoophiyaa mirkaneessuu danda'u ijaaruu beeksisee jira. Abdunaasir Jamaal gabaasa tajaajila odduu Itoophiyaa akka nutti qindeesseera. Komishiinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el sagantaa sirna beekamtii fi badhaasa hooggantootaa fi miseensota poolisii federaalaa bara 2016 keessa damee yakka ittisuutiin raawwii fooyya'aa galmeessaniif kennuuf qophaa'e irratti ergaa kana kan dabarsan. Kanaaf akka biyyaatti yakkoota bishaan irratti raawwatamu ittisuuf tajaajilli poolisii bidiruun kennamu murteessaadha jedhan. Eegaa muuxannoo biyyoota guddatanii qooddachuu fi qorannoo irratti hundaa'uun yakkoota bishaan irratti raawwatamu ittisuuf humni poolisii koostaal gaardii jedhamu gurmaa'uu isaa dubbatanii tajaajila kana eegalchiisuufis calallii miseensotaa irraa eegalee haal dureen barbaachisan kan xumurame yoo ta'u yeroo dhihoottis gara hojiitti kan galamu ta'uu eeraniiru. በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሆን ዘመናዊ የሞተር ጀልባ biyya keenyatti yeroo jalqabaa fi bidiruu mootora ammayyaa industirii raayyaa ittisa biyyaa waliin ijaaraa jirra. Kanarratti biyyoota Awurooppaa guddatanii fi muuxannoo guddaa qaban irratti hirmaatanii jiru. Tajaajila kana ji'oota muraasa booda kan eegalchiifnu ta'a. Kanaafis calallii miseensotaa fi humna galaanaa waliin taanee leenjii eeggallee ji'oota muraasa dhufan keessatti biyya keenyatti kan ifoomsinu ta'a. ለሀገራችን የምናስተዋውቅ ይሆናል። Ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa dabalatee bakkeewwan gahumsa turistii humna poolisii gahumsa qabuun eegsisuu kan dandeessisu ta'us komishiinarichi ibsaniiru. Gama biraan gurmaa'insi kun humna poolisii ergama gara fuulduraa ga'umsaa fi dorgomaa ta'e uumuu kan dandeessisu ta'uu himaniiru. የታላቁ ህዳሴ ግድብ ወደ ፍጻሜ ደርሷል። ህዳሴ ግድባችን ከአዲስ አበባ ሐዋሳ የሚደርስ hiini haaromsa guddicha Itoophiyaa xumuraa fi dhiyaatee jira. Hiini haaromsa keenya uwwisa bishaanii Finfinnee hanga Hawaasaa dheeratu waan qabaatuuf gurmaa'ina humna poolisii bakka ga'umsa turistii kana bulchuu danda'u kan uumudha. Sanaan dabalatatti ergamoota gara fuulduraatti kennamu hunda poolisiin federaalaa Itoophiyaa qophii taasisuu qabu hunda kan raawwatu ta'a. ስራዎቹም በዛ የሚቀጥል ይሆናል። Poolisiin federaalaa bidiruuwwan saffisoo hojjechiisuuf korporeeshinii industirii injiinaringii raayyaa ittisa biyyaa waliin sanada walii galtee mallatteessuun isaa kan yaadatamudha.
Naannoo Oromiyaatti lafa hektaara 30,000 shayeedhaan misoomsuu fi biqiltuu shayee biiliyoona 1 qopheessuu fi hojiin eegalamuusaa biiroon qonnaa Oromiyaa beeksisee jira. Godina Iluu Abbaa Booritti hojiin qophii biqiltuu shayee miliyoona 400 ol qopheessuu karoorfamee aanaa alleetti eegalsifameera. Taaddasaa Yaadattee gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boor akka ta'utti qindeesseera. Naannoo Oromiyaatti bara kana sanyii biqiltuu shaayee baay'inaan hirmaannaa uummataatiin qopheessuuf hojiin eegalamuu fi lafa hektaara 30,000 ol misoomsuuf karoorfamuu isaa hoogganaa itti aanaa biiroo qonnaa Oromiyaa Toleeraa Dabalaa himan. Akka naannoo keenyaatti baalli shaayee baay'ee murteessaadha inisheetivii dhiyoo kana jalqabneedha jechaadha. Bara darbees hojii guddaan hojjetamaa akka ture. Kanaaf Afrikaa keessaatti sadarkaa lammaffaadhaan hojiin kun bal'inaan itti deemamaa jira jechaadha. Nuti hojii kana bal'inaan hojjechuu baay'ee hojjechaa hin turre hektaara xiqqoodha kan akka biyya keenyaattis jiru hektaara 3,400 kan hin caalleedha jechaadha. Kanaaf bara darbee jalqabnee gara hektaara 30,000 yeroo gabaabaa keessatti hojjechuudhaaf karoorfameet baalli shaayee kun dirree biqiltuu keessatti biqiltuun isaa baay'achaa jira. Kana giddu galeessa godhannee bara kana biliyoona 1 akka naannootti hojjechuudhaaf karoorsinee itti deemaa jirra jechaadha. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor obbo Indaalkaachoo Tafarii bara kana biqiltuu shaayee qopheessuudhaan carraa hojii uumuuf sharafa biyya alaatti argamu dabaluu akkasumas kunuunsa naannootiif akka oolu gochuudhaaf qindoominaan hojiin qophii biqiltuu shaayee eegalamuu dubbatan. Muuxannoo bara darbe arganne irraa kaanee waa'ee baala shaayee gaafa yaadnu qophiin biqilaa isaa xiyyeeffannoo olaanaa argachuu qaba. Sadarkaa qulqullina isaa eegnee yeroodhaan akkasumas immoo biyyoon istaandardii isaa kan eege guutamee dhaabbachuu waan qabuuf muuxannoo bara darbee irraa kaanee humna waloo bal'inaan fayyadamnee yeroo sirrii jalqabnee jirra bara kana jechuudha. Kanaaf bara darbee naannoo miliyoona 206 kan qopheessine bara kana isa dachaadhaan guddifnee jirra. Miliyoona 400 qopheessuu qabna. Potenshaala lafa dhaabbiis qabna. Kan naannoo Oromiyaatti lafa hektaara 30,000 waggaa 2 keessatti dhaabuudhaaf karoorfame keessa 15,000 kan keenya. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Iluu Abbaa Boor obbo Chaalaachoo Addunyaa gama isaaniitiin bara kana bakkeewwan biqiltuun itti qophaa'u 400tti biqiltuu shaayee qopheessuuf hojjetamaa jira jedhan. Hojiilee keenya bara darbee keessatti dhimmoota akka ciminaa fi hanqinaatti ilaalan adda ba'an giddu galeessa goone ciminoota karaa babal'isuu dandeenyuun hanqinootas karaa maqsuu dandeenyuun boqonnaa qophii kana keessatti bal'inaan irratti mari'annee jirra. Akkasumas hojiiwwan boqonnaa qophii keessumaa biqilaa kana qopheessuu kan nu dandeessisu buufata biqiltuu qopheessuudha. Kanaafis buufata biqiltuu filachuu kan duraanii jiranu cimsuu kana wajjin wal qabatee yeroo kanatti buufata biqiltuu 400 hojii kanaaf qophaa'ee jira. Namoonni biqiltuu shaayee qopheessuu irratti hirmaataa jiran yaada kennaniin hojiin misooma shaayee kun carraa hojii uumuu dinagdee dhuunfaa fi biyyaas kan cimsu ta'uu dubbatan. Hojiin kun hojii akka mootummaatti itti karoorfamee hojii dinagdee biyya kanaaf fooyyessuu keessattis hojii guddaadha. Karoorri qabatamee jirus gam tokkoon alergii dabaluu keessatti gahee guddaa bahuu danda'udha. Gama biraatiin immoo akka aanaa keenyaattis yoo fudhannee ilaalle hojiin naannoo kanatti hojjetamaa jiru hojii qonnaan bulaan illee dhuunfaanaanis dhaabee hojjetaa jiruu fi hojii dinagdee qonnaan bulaa keenyaa illee fooyyessuu keessatti gahee guddaa bahaa jirudha. Akka biyyaatti illee dinagdee biyyaa fooyyessuu keessattis inisheetivii guddaadha. Bisa milkeessuudhaaf hojii hojjetaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Inisheetivii mootummaan qabatee jiru keessaa isa tokkodha. Inisheetiviin kun immoo galma gahaa taanaan amma ta'ee dinagdee uummataa aanicha jijjiiruu keessattis carraa hojii uumuu keessattis gahee mataasaa qaba. Guddina sana keessaa immoo fayyadamaa taanadee waan ayyaaduuf. Naannoo Oromiyaa godinaalee Iluu Abbaa Boor, Buunoo Beddellee fi Jimmaatti misooma shaayee irratti xiyyeeffannaadhaan hojjetamaa jiraachuu ragaan waajjira koominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boorii argame ni mul'isa. Bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqni hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqni hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kan kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqni jirtu ofitti amantummaan jira jedhee amanama. Bakka haqni jirtu tokkummaan jira jedhee amanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqni hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.